wanta ta'eef hin garboomu jabaadhaa isiniin jenna. Iyyaayee dabarsaatii tokkummaadhaan immoo hiriira kana immoo itti fufaa. Isin faana jirra. Hayyame jaallanne gaafiin ani isinirraa qabu amma gama gara Wallaggaa kanatti akkuma beekamu lola cimaa jira. Akkumsan lola finxaaleeyyiin Amaaraa kun uummata keenya nagaa irratti bananiin dhukkaasaa hedduu uummata keenya qotee bulaa keenya miskiina waan beekne mana irratti gubanii qeerraa buqqaasaa jiran. Achirratti hoomee maaltu jira? Lammaffaa immoo kaleessa akkuma kana mataa kutanii mataa eeboo irratti fannisatanii kadeeman agarre. Wanni suni maali taateen suni akkamitti ilaaluu qaba Oromoon? Akkam Oromoo akkam yoo qabsoofne waan kana gaggeessuu dandeenya. Moditara naa kenna afaan umaanaa isaatii dafiti. Maashar muuxaa jedhu. Naa kenna soddoo moditara. Kalbi asii jala deemtee waan agartee bacabbachi. Dafii naa kenna soddoo achumaan dhaamsa kee dabarfate. Sii ganna sii ganna. Sii ganna rakkosa tokko tokko dhuga. Oko. Wobo. Dhagaan jiratti fufi dhagaan jirti. Oromoon jaarraa tokko walakkaa du'aa dhufee. Jaarraa tokko walakkaa du'aa dhufee ammas immoo ittuma jirra. Du'a malee immoo bilisummaan immoo nufu. Har'as Booris taanaan immoo kan du'a uummata Oromoo keessaa kan harka qabu dhibbaa dhibbatti. Mootummaa Abiyyi Ahmad mootummaa gabroonfataa kanaadha. Amma namni amma nu argaa turtanii fuula keenyas waraana bilisummaa Oromoo waan inni fakkaatus argaa turtanii kaayyoon keenya immoo akka namichi sun jedhee koomentii cufi heddumaan koomentii cufi yeroodhaaf hagaa isaanitti koomentii cufi. La haasani dhiisa. Isaan haasani. Itti fufi wabooko itti fufi. Kaayyoon isin dhaamu tokko haamsa guddaan isin dhaamu. Sa'aatii kanatti. Itti fufi dhagaa jira itti fufi. Sagaleen kee citaa jira. Neetwoorkiin si biraa ta'a meetti fufi hin dhagaama sagaleen kee sirrii dhagaama nutti dhagaama haasa'e. Waan ani sitti himu tokko kaayyoon keenya. Oromiyaa wala boomte tokkoffaa Oromiyaa wala boomte dhaabuudha. Lammaffaa immoo impaayera Itoophiyaa afaan qawween dhaabatte kana afaan qawween buqqisuudha. Amma diinni gumaan uummata Oromoo kanaan dura dhangala'ee qeerroo 5,000 dhangala'etti finne bosona keessa akaayiidhaan ta'aa jiru kana amma ifaajiisaa yookiin bilisummaa Oromoo arginutti galuun hin jiru. Qabsoon keenya immoo qabsoo isa dhumaadha. Hundi keessan akka jirtanitti mootummaa naqxanyaa mootummaa gabroonfataa bukkee dhaabachuun dirqama keessanidha. Oromoo kan taate kamiyyuu sa'aatii kanatti iyyaayee dabarsaa bakka jirtanitti nun immoo isin duukaa jirra. Amma ammaattillee iddoo injifannoo guddaallee argisiisaa jirra. Kan uummata keenya keessaa akka mataan citus akka harmi citus agartaa abe kana dura sarmanurraa ciraa ture impaayeruma gabroonfataa kanaan impaayera Minilik amma immoo mataa ciruutti darbanii jiru. Isin immoo duraan callisaa turtanii Wallaggaadhaa eessa achaa turtan amma argitee mitiire naftanyaa argeetta miti dhummaasa. Argine ijoo garaan nu kufataa jira. TikTok irra teessee iyyuun bu'aa tokko hin qabla. Iyyi dabarsi geemii taphati sa'aatii kana. Geemii taphatta boo sa'aatii kanati. Iyyaati iyya dabarsaa uummata keessa sagalee ta'e boo. Maal qalliftee teessati siree irraa kufa hin du'o. Waan an siidhaamu tokko. Warreen mootummaa kana jala jirtanii suunsuma taatanii baachaa jirtanii mootummaa gabroonfataa kana. Jaallattus jibbitus guyyaan bilisummaa hin dhufa. Mootummaan kun immoo qiinqaniinsa nyaatee raasaa jira. Lafarratti immoo faladhu sirratti jiga gaarri kun. Dhageessaami. Dhagaa jira itti fufidha. Dhagaamaa jira itti fufi. Dhaga'u jirra nuyi beekta itti fufaa. Itti fufaa dhagaa jira sin dhaggeeffataa jira. Tokkummaa keessan cimsaa. Sheer godha warra asii kana jirta sheer. Kan eeboo kee fudhuuti. Maal teessa marattee mana eeboo kee fudhadhu kee ofirraa kaasi. Kana dura immoo qawweedhaanii eeboodhaan finneeni. Akkas Faashistii koo eeboodhaan deemne.
akkas. Bakka jirtu tokkummaa keetiin siiti arras boris naftanyaan diina Oromooti. Abiyyiin immoo naftanyaadha. Shimallis Abdiisaas naftanyaadha. Kana beeki. Dhugaa keeti jaala ko. Tokkummaa keessan jabeessa. Gabrummaa iddaan buqimna. Dadhabnu immoo ilmoon itti guddifna. Si gala miti? Nu galaa jira dhagaa jirre. Gabrummaa iddaan buqimna. Dandeenyu immoo ilmootti buqqifnadhaa kunoo akka kanatti ilaali. Ilmaa itti guddisaa jiran nu ilaali. Kana ilaali. Ayyee. Ilaali waan inni fakkaatu. Umurii daa'imummaa isaatii haala isaa biraa ba'ee biyyaaf jedhee siif jedhee akaayee nyaatee miilla qullaa deema mucaa kun. Ilaali waan inni fakkaatu. Wayyoo anaan waboko anaan ilaalaa mee ilmaan Oromoo ilaalaa waan waboon keessa jirtu warri waboo balaaleffataa ooltan ilaalaa jechuudha. Daa'ima kana ilaala haga keenyan ga'u. Laali warri waboo balaaleffataa ooltan daa'ima akkanaatu guddataa jira jechuudha. Gabrummaa iddaan buqqifna. Ilaalame. Dandeenyu iddaan buqqifna. Ilaalame. Nu jiraadha waggaa kuma nu jiraadha. Akka taates bilisummaan keenya barana. Itti jabaadha. Itti mormaa jirra. Du'i immoo Oromoof haaraa miti. Abdii fudhannaa jabaadha. Isin booti jirra. Yoo gartee naftanyaa dhageeffadha. Isin bira jirra. Oromiyaa keessa jirtan. Haqaaf looltan. Biyya teessan keessatti Gondar keessa lolutti jirtan. Naftanyaa waan gartee biyya Oromoo keessatti biyya nyaachisu. Jabaadha isin. Annisa yoo agartan dhageeffadha. Bu'uufiin deemaa. Yo agartan naftanyaa fannisa waan Oromoo akka seenaa guutuu fannisa anaa isiniin jedhu agartan akka isaanii sun daranitti qunxurroo isaanii jamirraa jira anaa isiniin jedhu. Gumaa irraa gumaan baasna. Canna kaminaati waan tokko. Oromoon silayyuu du'aa jira. Harma nurraa cirameera. Morma nurraa cirameera. Amma immoo abdiin kutatinaatiin taphadhaa. Sagalee keenya dhaggeeffadhaa. Gumaa irraa immoo kumaatamaa itti dhumna. Ayyee jabaadhaa silfaana jira nutisi. Silkii wayyaa naamusa godhaati naamusa waa walii haa galchinu fedhayya. Bilbila wayyaa seensiitti deebi'a. Ayyee natti deebi tole jaala qabdu tole. Okay ayyee. Tole nu jiraadha.